waaqayyo nama garaa isaa guutuu kennutti gammada biraan darba kana caalaa inni lammaffaan kurnoo waa'ee kurnoo dadhabee dubbadhaa ajwachuu sa'aatiin keenya gareera garuu dadhabee dubbachuu yaala kurnoo jechuun wanta waaqayyo nuuf kenne keessaa midhaan lafti keenya biqilchuu horii bushaayee qabnu keessaa kudhan keessaa tokko waaqayyoof kan laannu kana beektu kurnoon abboommi waaqayyooti waaqayyootu abboome kurnoon akka kaffalamu seera Lewwotaa boqonnaa 27 lakkoofsa 34 keessa deebii 14:22-29 waaqayyootu akka jedhu bushaayee kee keessaa waan qabdummaa keessaa kudhan keessaa tokko ana waaqayyoof kenneen abboommi namalee seera miti kun abboommi waaqayyootu nu abboome maaliif laanna kennaa tokko kurnoo maaliif laanna isa tokkoffaa kennaan jaalalaa maaliif hin jedhee ijaarsa hojii mana waaqayyoof jedhame na wajjin kennaan jaalalaa jedhame ijaarsa hojii mana waaqayyoof kennama jedhama Kulbeetii abitu uffata faarfattootaa abitu dibbee abitu soofa abitu keeboordii abitu kennaa jaalalaatiin bitama malee kurnoodhaan miti kurnoon hojii gurguddoo lama duwwaa barbaadama waldaa keessaa tokkoffaa mana waaqayyoo keessatti nyaanni akka ta'uuf milkiyaa 3:10 mana waaqayyoo keessatti wanta waaqayyo isaaniif kenne keessaa kudhan keessaa tokko gara mana waaqayyoo fiduudhaan fuula waaqayyootti Israa'eloonni taa'anii sangaa qalanii horii qalanii cooma qalanii daadhii wayinii yeroo sanaa dhuganii gammadanii waaqayyoon galateeffatu mana qulqullummaa keessatti kanaaf dhufu amantoota guutuu nyaata mee hunda keenya nyaata kurnoodhaa dubbadhaa hunda keenya dubbadhaa namni kurnoo kaffalu waldaa keessaa namni kurnoo kaffalu waldaa keessaa nyaata waldaa keessatti nyaatatta akkamittiin ta'a waldoonni tokko akkamittiin godhu jettanii gaafa ilaaltan iddoo baay'eetti nyaachisa kan godhan jiru waldaa keessatti yeroo iddoo kaan immoo ayyaana irratti kan godhan jiru kabaja adda addaa irratti kan godhan jiru wal wajjin ta'anii yeroo sana walitti buusanii kottaa mee waan akkasii goonaan jedhan kurnoo waldaa keessaa jiruun maatii isaa wajjin namni kurnoo waldaatti kaffalu waldaa keessaa nyaachuun isarra akka jiraatu dubbiin waaqayyoo dubban akkamittiin nyaatama miindaa kaffalamaa miti namoota kanaaf akkam ta'a beektu mana waaqayyoo fidu achitti wal wajjin waan fidan sana hin qalatu hin naqatu achitti wal wajjin gammadanii nyaatanii dhugu fuula waaqayyootti milkiyaa 3:10 seera keessa deebii boqonnaa 12 lakkoofsa 6-7 macaafa qulqulluu daddafaatu gaafadhaati na wajjin deema keessa deebii 12-7 keessa deebii 14:23 fuula kootti nyaadhaatii dhugaa kurnoo keessan jedhaan namni tokko maatii isaa waliin fuula waaqayyootti nyaatee dhugee waaqayyoon galateeffata kudhan keessaa tokko fiduudhaan fuula waaqayyootti kudhan keessaa tokko isa fidu sana achi booddee kan duwwaan ba'utuun ta'ini akkam godha seetti fakkaate sanyii Lewwotaa kan ta'an jiru sanyii Lewwotaa warra jedhaman gara gadiitti sirriitti hima sanyii Lewwotaa warra jedhaman harka qalleeyyii namooti iyyume isaan rukkute akkam godhu maatii kun ofitti dabalataniitu sanyii Lewwotaa keessaa kurnootiif gara mana waaqayyoo kan dhufe kana keessaa akka isaan nyaataniif isaan wajjin hirmaatanii wal wajjin nyaatu keessa deebii 14:27 Israa'eloota gidduutti kun dhuma waggaa 3 immoo akkas godhu dhuma waggaa 3 immoo wanta kurnoodhaaf barbaadamu hundumaa fuudhaniitu balbala kellaa mana isaanii balbala kellaa dhaqatanii qabu achi booddee namoota akka qalleeyyiin namoota rakkina qaban funaannatanii walitti qabatanii kana nyaatuun waggaa 3 immoo gara mana waaqayyoo fiduun ta'ini namoota hiyyeessa ittiin gargaaru kutaa kana keessa argattu itti aansuudhaan keessa deebii 14:27 itti aansuudhaan wanta isinitti himu akkamiin gara mana waaqayyoo finna kennaa kurnoo kee tokko wanta kennu sana utuu hin jijjiirin horii yoo ta'e sangaa yoo ta'e hoolaa yoo ta'e midhaan yoo ta'e re'ee yoo ta'e birrii yoo ta'e wanta qabnu sana utuu hin jijjiirin kudhan keessaa tokko sangaa yoo ta'e gaafa isaatti finnoo dhiini harkisnee finnaa jechuudha hoolaa yoo ta'e morma isheetti dhiini harkisnee finnaa jechuudha lukkuu yoo ta'e guurree finnaa jechuudha utuu hin geddariin yoo maal ta'e waldaan nutti dhiyoodha yoo ta'e baay'ee waldaarraa fagaannee jirra yookaas immoo iddoo mana sagadaarraa fagoo jirra yoo ta'e immoo wanticha oriitti calleessiidha inni kun eessa argattu keessa deebii 12:5 inni lammaffaan iddoo manni itti ijaarame sun fagoo yoo ta'e immoo akkam goona oriitti calleessiti guduunfiidha 14 keessa deebii 14:24-26 oriitti calleessiteetu guduunfitee fiddeetu asitti horii masan ittiin bitta deebistee fidde sangaa gurgurte yoo ta'e
kaffaltee nyaata waldaa. Mee nyaanna dhaan uffadhaa nyaata ni beektu waldaa. Nyaata ni beektu ta'ee beekaasi. Goota ni beektu. Furnoo moo kaffaltu? Arragaa waldaa akka beekataa jaarsollee amantoota isinitti dhaqee deemaadha. Yoo gorsitanii waan baay'ee godhaa turtanii isin jedhu jechuudha kanaa booddee. Cubbuun ta'uun kanaan dura arraa booddee garuu nyaata ta'a waldaa keessatti. Istii furnoo keessa kan kaffaltan. Furnoo kan kaffaltan istii akka keessan na agarsiisa. Namni furnoo kaffalu hin jiru. Furnoo kan kaffalu hin jiru. Anatu argaa jiru moo namatu harka hin baasu. Gurra namaan arga malee harka argaa jiru. Istii harka keessa harka kootu hin baasa. Namaan lamaan sadan tokko duwwaa kaffala. Namni furnoo kaffalachuudhaa biyya kana abaaramtanii tokko as taanaan furnoo kaffalaa. Furnoo keessan yeroo kaffaltan akkam gootu wanta furnoodhaaf dhufe sanaa asitti waldaa keessatti nyaataaf ta'a. Gartuu tokkodha kun. Innichi lammaffaan miindaa leewwataa furnoon. Miindaa leewwataa. Akkamittiin nyaata goonaa waan jedhu gaafa ishee ta'uu danda'a. Akka gootanii waggaa keessatti al tokko yookaan ala lama yeroo galateeffannaa qabaadha. Achi booddee birrii 2,000 2,200 baasaa sangoota bitaa asitti dhugaatii qopheessaa nyaata qopheessaa amantoota wajjin ijoolleedhaan amma nama guddaatti jaarsaa amma jaartiitti amma handhuura isaa galagalutti namni nyaatee dhugee geeffachaa ishee jedha maal taasaa dhugaa biiraan kan dhunne maa isheen soofii isaa dhugee gammadee waaqayyoon galateeffataa galuutu irra jira. Amen jedha kanatti waldaan. Amen. Macaafa tokko as jedha addubamu keessa deebii 12 majaa. Amen jedha tolii galaa kan akkas godhaa laafaas ta'e kana booddee waldaatu akkas godha. Yeroo akkas ta'u maaltu uumama jaalalatu nama gidduutti uumamu. Amantooti waldaa isaanii jaallachaa adeemu. Mana kootti nyaannaa ta'u jechuun isa kana baafattee ta'a nama waaqa. Keessa deebii 10 baafattee ta'a. Daddafi qaba. Lafa waaqayyo gooftaan keessan maqaa isaa itti waamsisuudhaaf iddoo buufataa isaas godhachuudhaaf gosa keessan hundumaa keessan kootu barbaadadhaa. Achitti qalma gubamuu fi haasaa keessan kudhan keessaa tokko kennaa addaa kennitan. Haasaa wareega keessan kennaa fedha keessaniif kennitanii sa'a keessan bushaayee keessanis hangama kan dhalatu dhiyeessaa. Dhiyeessaa jedhamati. Eshi, didamii afurii amma didamii 14 amma didamii 6 dubbisa cuma. Kudha afurii didamii afurii amma didamii 6. Baafatee ta'a. Keessa deemee maddii godha. Maal atumtiin dubbistu? Eshi. Kura afur didamii afurii amma didamii 6. Yeroo waaqayyo si eebbisutti immoo kudhan keessaa tokko sana geessuudhaaf iddoo waaqayyo gooftaan kee maqaan isaa akka itti waamamuu fi gootu sana siirraa fagaatee karaan isaa yoo sitti dheerate ati horii isa calleessi horichas guduunfi. Ati horii isa calleessi horichas guduunfi. Harkatti qabadhuuti gara iddoo waaqayyo gooftaan kee gootu sanaa dhaqi. Harkatti qabadhuuti gara iddoo waaqayyo gooftaan kee gootu sanaa dhaqi. Horichaanis wanta barbaadde sangaa yookiis hoolaa yookiis daadhii wayinii yookiis dhugaatii cimaa waanuma garaan kee biiraa akka dhunne garoola. Kajeele. Waanuma garaan kee kajeele jechuun kiristaanni biiraa kajeela. Guddi akka dhungoon itti barbaade biti ishee. Achitti ati fuula waaqayyoo duratti. Achitti ati fuula waaqayyoo duratti. Isa nyaadhuuti gammadi. Isa nyaadhuuti maal godhi? Gammadi. Warri mana keetii fuula waaqayyoo duratti isa nyaatanii haa gammadu. Warri mana keetii achitti isa nyaatanii maalaa ta'anii haa gammadan jedha. Waaqayyo si eebbisu. Nyaataaf dhugaatiidhaaf kennama jechuudha. Inni lammaffaa miindaa leewwotaati. Leewwota warri jedhaman kun hojii isaanii yeroo hundumaa dunkaana sabni keessatti wal ga'u keessatti sabaaf waaqayyo gidduu dhaabatanii kan tajaajilan jechuudha. Faarfannaatiin, geggeessummaatiin, lubummaatiin, diyaaqonummaatiin hojii garaagaraa mana waaqayyo keessaa kan hojjetan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 18 lakkoofsaa 21 amma 31tti yoo dubbifattan kan argan. Maal jedha lakkoofsa 31 irratti gaafa ilaaltan kudhan keessaa wanta Israa'eloonni gara mana waaqayyoo fidan keessaatiin Israa'eloon maanni warra leewwotaa karaa Aaroon lubichaa miindaa isaanii ta'ee isaanii maal haa ta'u haa kaffalamu. Miindaa hojjetaa wangeelaa miindaa
nyaataati miindaa paasterii jechuudha kurnoon kun waldaa keessatti tokko amantoota nyaata lammaffaa miindaa eenyuuti jedhu miindaa tajaajiltoota waldaa sanaati baay'ee kan isin dhibu waldaa qara dogoggora ishee kurnoodhaan kiiboordii mitiire kurnoodhaan maal bitti jedhu kiiboordii bitti kurnoodhaan FBT bitti kurnoodhaan maal isheen maayikii bitti kurnoodhaan soofaa bitti kurnoodhaan mana ishee isifatte kurnoodhaan waldaa ijaarti abaarsa guddaa waldaatti kan fide kana agaamaa jira isaan kun waldaa kiristiyaanaa kan keessiraadha waldaa kiristiyaanaa keessatti kennaan kurnoo kan kennan hojii gurguddoo lama tokko amantootatu nyaata lammaffaa miindaa tajaajiltoota waldaa 31 lakkoofsa seera Lewwotaa seera lakkoofsa boqonnaa 18 lakkoofsa 31 miindaa hojjetaa nyaachuu qaba mana Waaqayyoo keessaa qarqamsee uffatee nyaachuu qaba siigaleera amma quufutti eessaa nyaata tajaajilaan gaafa jettan garaa isaa guutu tajaajila halkan utuu hin jedhin guyyaa utuu hin jedhin utuu hin dhibaa'in mana Waaqayyoo irratti yeroo isaa dabarsee sa'aatii 24 overtime utuu hin qabatin hojii mana Waaqayyoo hojjetaa achii nyaatas namoota tokko anorii waldaa kiristaanaa nyaatu jedhuun hin hojjenne waan ta'eef silaayyuu nyaatiin siifin hin hojjenne waan ta'eef namni mana waldaa keessaa hojjetu namni mana Waaqayyoo keessaa Waaqayyo isa waame hojjetu eessaa nyaataa qilleensa nyaatee jiraata miti yeroo tokko akkas jedhu hojjetaa hongeelaatti birrii maal isa barbaachisaa qilleensaan jiraata moo gaaziitti guutta moo beenzinaan socho'ame namichi kun inna yaan moo kadhannaa maan jiraata waan Gabri'eel miti inni Mikaa'el miti haadha manaa qaba akkuma kee abbaa manaa qabdi akkuma kee manni isa barbaachisa muka jala bula mana namaa bula ijoollee qaba ijoollee isaa hin barsiifata haadha manaa qaba haati manaa isaa uffachuu qabdi nyaachuu qabu manni isaa maatii isaa nyaachuu qabu dhuguu qabu waldaan wajjin gamoo jaatti eessaa fidee nyaata gamootu hafa malee miindaan hojjetoota mana Waaqayyoo keessaa hafuun cubbuudha fuula Waaqayyoo biratti maaliif jennaan kurnootu kaffalamu isa kurnoon kaffalamu utuu hojjetaan beela'aa jiru kurnoon mana hin ijaaru amantoonni akkam ta'ure dhaabatanii Waaqayyoo waaqeffatanii galu malee teessoon ittiin hin bitamu yaa misraachi itti walii galtu macaafatu akkas jedha itti walii galuu dandeessu itti walii galuu dhiisuu dandeessu waan lama hojjeta tokko amantootatu nyaata lammaffaa miindaa eenyu jedha miindaa tajaajiltoota kana baafatee dhala Waaqayyoo ishi baafa 31 dubbisime isin warri mana keessanis iddoo dhumaatti isa nyaatu inni hojii isaa isin dunkaanatti walgaan keessaa hojjetaniif miindaa isiniif kennamedha miindaa tuu kana akkamiin argamudha torban lamatti isa kaffalamuu danda'a ji'attis kaffalamuu danda'a akka hojii akka waliigaltee sanaatti yeroo dhaaba sanaatti miindaan kaffalamaa jechuudha yeroo baay'ee akkas jennaan amantoonni keenya waan bira ta'anii qabanii akkam goonee miindaa kaffallaa jedhamu as kurnoonii fi kennaan jaalala buukii isaayyuu garaagara ta'uu qabu iddoon taa'uyyuu garaagara ta'uu qabu lafti itti galuyyuu garaagara ta'uu qaba ilaa isinitti himaa maaliif jennaan hojjetaan sun kan inni beela'uu danda'u yoo akkaawuntiin kurnoo duwwaa ta'e akkaawuntiin kurnoo duwwaa ta'e jechuun immoo amantooti waldaan jiranii waldaan hin jiru jechuudha akkami waldaan kana aan kun akkami homaa jedhani gaariidha akkam jirtu akka kana kennaa jirtu beela'aan jiru tajaajila ittan dhufu Lewwonni qomoo sadii qabu qomoo warra Qeyaatotaa qomoo warra Gershonotaa qemoo warra Meeraawotaa jedhamu hojii isaanii arra isinitti himuu hin danda'u bal'aadha waan ta'eef seera lakkoofsaa boqonnaa 4 kaastanii lakkoofsa 1 kaastanii amma lakkoofsa 33 dubbifadhaa hojii isaanii seera lakkoofsaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii amma lakkoofsa 33tti Lewwonni kun qomoo sadii qomoon kun sadan isaanii hojii garaagaraa qabu warri mana iddoo aarsaarra hojjetan jiru warri dunkaana manichaa irratti hojjetan jiru warri bakkee oobdii manaa keessa hojjetan jiru isaan kun sadan isaanii miindaa kan isaan nyaatan kurnoo dhufe kanarraati
Isaan kun dhiirota kan ta'an akka aadaa warra Israa'elotaatti umurii isaanii waggaa 30 moo waggaa 50 kan ta'e hojii lubummaatti bobba'anii hojjetu. Kan isin dhibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa yeroo deddeebi'aa ture umurii isaa akka waggaa 30 yeroo ta'u cuuphamee achii booddee hojii hojjete miti Yesuus Kiristoos. Maaliif waggaa 30 ga'e jettanii gaafa ilaaltan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa kan dhufe luba ta'e kan gafa lubaa ta'e wattaadira ta'e dhufne gooftaa Yesuus. Loltuu kan ta'uu danda'u waggaa 18 olii akka aadaa isaaniitti. Luba ta'e kan geggeessu garuu umurii isaa waggaa 30 fi 50 gidduu ta'uu qaba. Akka aadaa isaaniitti. Kanaaf Yesuus Kiristoos amma waggaa 30tti callisee akka namaatti guddate waggaa 30 booddee erga waggaa 30tti erga cuuphamee hojii isaa tajaajila isaa itti fufe. Kun aadaa warra Yihuudootaa keessatti beekamaa. Isaan kun hojii mana Waaqayyoo keessaa hojjechaa miindaas achuma argatu malee dhaala yookiis maasii hin qaban. Qonnaa qotan hin qaban. Yeroo tokko tajaajiltoonni akkas jedhu ani qonnaa qotuu nan danda'a jedha. Qonnaa qotuu hin dandeessu. Namni akkasii namni Waaqayyoos waame ani koo sammuu qaba nagaduu nan danda'a akkoo jedhu nama tokko. No ati nagaduu hin dandeessu laa. Eessaa nagaddaa? Suuqii isa kam nagaddaa? Qonnaa isa kam qottaa? Waaqayyo hojii kanattis waameera taanaan laftatti nyaattu, laftatti jiraattu as mana Waaqayyoo keessa malee nagaduu qotuu hin dandeessu. Maaliif jennaan Leewwoti mana koo keessaa hojii kana hojjetan miindaa isaanii kan isaan nyaatan achii gadi Waaqayyo. Achii nyaatu. Suuqii keessan keenyaaf miindaa isaanii Waaqayyo. Maasii qonnaarran keenyaaf Waaqayyo miindaa isaanii. Baay'ee kan isin dhibu namooti hojii kanaaf barbaadamanii Waaqayyo hojii kanatti isaan waam. Hojii kana waan ittiin hojjetan waan barbaachisaa dhabanii yoo isaan hojii kana dhiisan manni Waaqayyo hin kufa. Waldaan sun hin kufa. Dunkaanni sun hin kufa. Nehemiyaan dallaa Yerusaalem ijaaree yommuu xumuru dhumarratti namoota, Leewwota, luboota hojii mana qulqullummaa dhaabee dhumarratti waggaa erga hojii hundumaa hojjechiisee booddee gara Artashaastaa mootichaa deemee dhaqee ilaaluuf. Baay'ee kan isin dhibu Xoobiyaan inni ijaaramuu mana qulqullummaa mormaa ture suni soddaa Eliyaasheeb ture. Eliyaasheeb lubicha mana qulqullummaa ilaalaa. Nehemiyaan mana qulqullummaa yeroo inni ijaaraa ture diinonni isaa meeqadha? Diinota meeqa qaba ture? Geshem, Xoobiyaa, Sanbaaleet, warra biyya Arabaa isaan kana miti namooti kun mormaa turan. Xoobiyaan innichi dallaa Yerusaalem ijaaramuu isaa mormu soddaan isaa immoo Eliyaasheeb geggeessaa mana sagadaati. Nama keenya jirtu dhageesseettu haasaa kan Xoobiyaan ijaaramuu manichaa mormaa soddaan isaa immoo geggeessaa mana sagadaa isaa mana qulqullummaa isa Yerusaalem keessaa dallaa isaa isaan deebisanii ijaaraa jiraniiti. Al tokko dhiifama naa godhaati ol kaadhaa bakka deebi'aa ta'a fiqaan jira waan ta'eef toos baay'ee harkatti baddachaa jira. Hiixadhaa gooftaan isin eebbisu hiixadhaati deebi'aa ta'a nam fida daddafee achi booddee maal galaan jennee ani galaan jennee ta'a deebi'aa jechuun yaa'a jechuudha. Akkuma isin galee godhaa gaa. Namichi kun yeroo Nehemiyaan gara Eliyaasheebitti deebi'u namichi kun maal godhe beektu Eliyaasheeb dhaqee Xoobiyaa fideetu geggeessaa mana sagadaa godhe. Diina mana Waaqayyoo sana fidee geggeessaa mana sagadaa godhe. Kanaa booddee Xoobiyaan gaafa dhufu midhaan mana qulqullummaatti qollof, birrii mana qulqullummaatti qollof, luboonni akka isaan miindaa nyaalleef. Kanaa booddee yeroo Nehemiyaan deebi'ee dhufu luboonni Leewwonni hojii tajaajilaa dhiisanii qonnaa qotuutu sokkan deebi'anii. Nehemiyaan qonnaa 13 lakkoofsa 4 amma 13tti dubbifadhaa. Dhiisanii sokkan. Hin beelaan waan nyaatan dhaban. Kanaaf yeroo Nehemiyaan dhufu hojiin mana Waaqayyoon jiru. Nehemiyaan gaafa deebi'ee dhufu aaree Xoobiyaa achi hin ari'ee mana qulqullummaa hojii isaa harkaa fuudhee luboota hojiitti deebisu. Yeroo tokko akkas jennee yaan rakkoo kana fakkaatu jira waldaa kiristaanaa keessa. Bakka birrii 500 sii kaffallaa jedhama. Bakka birrii 300 sii kaffallaa, birrii 1,000 sii kaffallaa jedhama. Yookaan Waaqayyoon tajaajilta waan ta'eef maaloo maal akkoon qabu jedhama. Namni Waaqayyoon tajaajilu kun hafuura miti, nama hafuuraatti malee. Namichi kun hafuura miti. Buddeen hin barbaachisuu jiru. Hin barbaachisuu buddeenni. Manni isa barbaachisu, haati manaa isa barbaachiftu. Haati manaa isaa qullaa deemti, ijoollee isaa qullaa deemu.